فينفني خنو الكنتنا فكاتي عليكم ورحمة الله وبركاته. خنو الرا مطعم صنعاء جرا صنعاء ريستورانت. ولو ما انقرتي مين كانوا قايلين دوا قندلين نقلورا. الشمار كفوني خوجمتوتا في وردفتوتا channel keenya akkasumatti illee marruu show baga jiraatan baga jiraanne amma guyyaa meeqa faadisa guyyaa lama jirra garuu corona fixannee amma baanee maaksii hunda binnee deemu jira haa ta'u garuu silaa guyyoosan guyyaan kun guyyaa lammaffaa guyyaa sadaffaa inni isin waraabuuf turre akka nuti yaadne nuuf hin taane ammarraa akka mana haaraatti waliif baana amma magaalaa Finfinnee deemu jira as Imperial Hotel waalimaati moomarree sanbira achi deemu jira amma araddirri xayyaaraatti ganda Oromootis ni dheeynaa saganda Oromoo kan biitinu Oromooti jechuun ganda hawaasni Oromoo hedduun jiru bakka jimaa kana itti gurguran isin daawwachiifna maammee birallee ni dheeyna akkasi culullee caatbeet isinii boraafna akkasiin isin jaa inni isin yaara bu'aan san keeysan jiru bakka jimaa tolee akkasiga kunno dhufnee jirra corona alhamdulillah waa hundaafu wanta yaalii corona xumurree guyyaa lamaan keenya baanee jirra warri wajji dhufne guutuun corona nama takka bichaatu qaba jaanii nurra hambisanii tokkichaan sanga isaan bira xiqqoo taa'eeti ammaas deebi'anii gizee ilaalayyoon qabaanne ni gala jaanii garuu alhamdulillah nuti corona irraa walaba taanee baanee jirra akkanaati gaa mee Finfinnee waan fakkaattu gaa isin gara galcheetiin isin garsiisa. No kun hoteela Qananiisaa Baqqalee Jaamaa kana Qananiisaa Hotel International Yaama kasi way Finfinnee kana kuno magaalaa Finfinnee kana fakkaatti maashaallah wallahi biiti teenya hedduu nu gammachiiste akkasi gaa kuno laal kunis no boolee madaaliyaa ni jimbo boolee madaaliyaa maal jette boolee fayyisaa alamaati jechuudha kunis akka naamichuun bakka beeysa kana itti wanta godhan as makiinaa mootummaan duuba deemu jira kilaaksii nu godhu jira tarii magaalaa ajaa'ibaati way micaa way amata 13 geessaa lafa magariisa arkuuf yaarraan tana qofa akkan mawara Somaaliyaa ni sawanta lafu mawara hadi abo kunno akka jennee miti Finfinneen gaa akka jaamuu miti namni biraallee mee daawwadha Finfinneen haalaan magaalaa wanti si eegamee jiru. Warahmatullahi wabarakatuh. Kunno har'a maqaam Sana'aa jirra Sana'aa Restaurant meega walumaan daawwanna Sana'aa Hotel kana fakkaata nama warra mana nyaataa Sana'aa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya kunno amma maqaama Sana'aa jirra Habiyarraa dhufneeti maqaam Sana'aa kana laaluuf deemna meega akkami nyaanni isaatii wal beeyna waan ta'eef akkamiin laaltoo maqaama biyya teenya umaan jiru silaa gandana jiru keessan bareedaa ture haa ta'u biyya biraati bareeda wallaalesi maashaallah hedduu bareeda akka ajaa'iba noga akkuma argitan kanatti maqaam Sana'aan bifa kanaanii maqaama guddaa biyya tanaati haalaan beekamaadha. Lammataa waliin tiddeessan ijaamaa leeta viidiyoo maaliif waraabsanii maarree kun hin jirtu biyya kana firiidam biyyi teenya biyya dimokiraasii ta'e jechuudha sababni isaa galaanis qullaa teessi maarree maaliif viidiyoo ol qabda waryaa taphil kaameeraa maafi mushkila ina yaa hooya
هذا البلاد حرية يعني بس لقى هم يدينا وي أيان مرة أيان مستريح إن شاء الله ندخل لساني سي نون يعني بيدينا كنا مطعم صنعاء Kunoga akkuma agartanitti wanni biyya manjiru warreen akka biyya teenya wanni akkana hin jiru isin fakkaatu kunoga khubzi dabala singila biyya yemanii akkuma agartanitti nyaanni gaafoon bichaadha biyya tanatti akka biyya sanii foon kaanii miti waan mimmi'aawaas akkuma agartanitti kunnoo fawaakii adda addaa jechuudha. Ni jira biyya teenyaas yoo dalaganne biyya teenyattis nyaachuu numa dandeenya njaa akkam jettoo yaasinati sittolee jira baatuma takkas teenya qaamni duraan naaboo didemma naaboo nin gabbaddayi akkasiiti kunnoo maxxansanaan kana fakkaata haalaan bareedaadha gaa'e wanni biyya yeman jiru Itoophiyaan jirre hin jiru akka Itoophiyaa waan takka hin jirretti biyya teenya tana laala arabnillee namnummaan keenya gariin akkasin laaluu jira kanaafuu biyyi teenya akkana fakkaatti jechuudha akka gaariitti maali jenna arabni maal jaanii beektaa kanuun itti baqannee chidheene garte bilaadakum haali maarra jaalle beektaa biyyi keessan gaariidha maarra jaalle garuu biyya ni qabna biyya bareedu qabna jireenyillee jireenya bareedaadha namni maal isaanii beektaa yoon biyya ati hattuu taate saffaa yoon fettu taate ati yoon bisaa bakki taate ani sattuun tilmaamaa jechuudha saniifuu nuti rakkannee kan ichi dheenee itti fakkaate isaan nuti rakkannee biyya sana dheenee waa dhabnee osoo waan diinagdee osoo hin taane odoo dalagannee numa dandeenya baxiraanuma baalagummaan nu deessa biyya namaa haa ta'u garuu biyya kiyya har'aan tana gabbeeti har'aan tana koroonaaf tannee gabbaane garuu keessa deemeeti ansilaa gaafa ormiin tiyya akkana beektu taate biyya kana raamtoo hojeetiin kakadhee maali kennaa osoo ormiin tiyya geeniin biyya irraa bee jechuudha osoo biyya kiyya keessa ijoollummaa si gaafa ijoollummaadha amma sila har'aan tana gaafa kana jiraadde waa takka biyya namaa keessa taa'ee barnoota barannee maallaqa akkaawuntii irraan qabu silaa biyya kana keessa jiraadde yoon ifin dabee barnoota yuunivarsiitiin jira yookaan kaan ammoo injineerummaan eebbifama yookaan kaan ammoo doktorummaan waan hin fadhe yoon ifin dabee jechuudha biyya namaa ammoo maallaqa irraa dhufe hin jiru barnootaan irraa qabadhee dhufe hin jiru qullaan dhufe sammuu xiyya kishii kiyyaas qullaadha jechuudha saniifuu warreen biyya keessa jirtan wanni isin dhaamu waan dhabdan yoo dhabdanii dabdan barnoota keessan akka jabaattanii daleeydan eega barnoota daleeydan booda karaan tujjaarummaadhaa yookaan ammoo ulaan tujjaarummaadhaa qallaalidha yoo barnoota qabaatte bikka beekte seenteeti iddaa jechuudha yoo immoo barnoota hin qabaanne jazbaadha dukkanaati waa takka siif hin dhufu barnoota qabaannaan maallaqa argachuudhaaf waggaa tokko qofa si barbaachisa qarshii argachuudhaaf waggaa tokko qofa yoo barnoota hin qabaanne immoo waggaa 100 si barbaachisa jechuudha saniifuu barnoota keessan jabaadha eegamee waan takkaan si gaafadha kanumarratti anamma akka biyyaatti biyya ambaa tana irraa deebi'ee ittiin deebi'aa keessaafuu biyya akka yaman hin barbaadu yoo daldallee biyya biraa yoo ta'ellee humaatiin miti mee warreen bifa diraamaatiinis ni hojjanna ammoo warreen amma yeroo ammaan tana baqachuuf hara biyya yaman deemaniif mee maal dhaamtame awwaniin daamuuf biyyuma takkaa yommuu dheetan seera qabeessaan dhagaa maaliif yoonii seera qabeessaan dheetan kabajaa isin argama hojiilee bareedduu argatan yoonii fidee qofeetan Yaman keessan dhaqina Yaman jireenya qabdu yoo dhaqu feetan Dubaay Suudii keessattuu yoo barnootaaf deemtan illee Turkii fa'a dhaqaa baraddaa dalagachuuf illee Turkii fa'a Dubaay naggaadummaa kana yoo nuti immoo jireenya mana namaatti daleetan karaa seera qabeessaan dooniidhaan afalattanii osoo hin taane karaa seera qabeessaatiin yoo nuti deemtan bareedaadha sababni isaa karaa seera qabeessaatiin kabaja argattan yoo nuti shuftaan anjamaa si godhe yookaan ammoo poolisoonni anjamaa si godhe waraqaa qabdee waraqaa ta'e agarsiisaa jechuudha yookaan kaan ammoo ni tuffatamta CV ushasha yookaan kaan ammoo wanti garaagaran qabdan akkas jechuudha. Akkanaatii galatoomii Yaasiin Najjaash yaada ati uummataaf ibsitetti wallaahi kunnoo akkuma agartanitti isin himnee jirra. Biyyi teenya waan dhabne hin qabnu biyyi teenya kunnoo akkuma agartan kanatti nyaanninis ka biyya arabaa jiru guutuun ni jira wanni hundi ni jira gabrummaan biyyaa nu baastu waan takka takka jiraatu malee wanni biyyaa nama baasa ammoo garuu yoo dalagatte biyya teettis akka biyya arabaa sanitti jiraachuu numa dandeessa. Kana inshaallah ammaan tana mataamsan ajirra asirraa gizee baanes biyya isiniif mammarra
kanumaafuu gaa nu faana turaan afeerraa teenya hanqa viidiyoo biraatiin illee walitti dhufnetu nagayaan nu tura garuu warri Yaman keessa jirtan adaraa tattaafadhaa biyya san keessaa bahuu fi biyya ittiin guddanne ilmi namaa amatuma namarra fixxee amatuma lakkaawwachaa oolu maatiin keenya kaasii biraa deemne yoo ilmi kiyya maallaqa na erga yoo mana dubbisan hundaa nuti ammoo duwwaa jirra ifuu tajaajiluu hin dandeenye kanaafuu tattaafadhaa wallaahi biiti teenya bareedduudha inshaallah yoo irratti hojjette akka achi ganama subii kaanee arabaaf shaffaannu sanitti yoo ganamaan kaanee biyya teenya keessa dalaganne wallaahi waan achi galchinu san numa galchina inshaallah viidiyoo biraatiin walitti deebina nagayaan naa tura. Finfinnee hunnoo halkan tana fakkaatti raasee barri baranee baraasee Addis Ababaan shaggar baanaa kaacha maalleen kaacha dhugaan dhiiraa kun nama maraacha. Biyya teenya awaayil maarree jinni jaankaan hin jiru kanaafuu kana gaa'u sintaa'ee jira kasi jalatti siqinsa awaayil maatii maarree wajjin dhufottu jalli awaayil jalli gubbaan awaayil jalli dhiira bichaadha. Allah waan oromisi godhese mucaa jiru ammuma yoom jiraanne amma dhalanne amma rakkata koran fakkaan jirti maal warri awurooppaa amma dhalanne jedhame muuxachutti jiraanne ammuma dhalanne osoo xayyaarri dirree xayyaaraadhaa dhufee oottu xiyyaaraan adeemna hin jaa hin deemuun maal biyya keenya keessaa laaluu qabu ture maanaa biyya kiyyaatiif kana dirqama baanuu baruun qaba jechuudha. Egaa daawwattoota keenya ammaan tanaaf hunnoo akkuma agartanitti laaqana maxaan sanaatti nyaannee harkitanii jirtanii kun ammoo hiraata yookaan irbaata nyaachuudhaaf as dhufne meegaa kun hoteelli maal jedhama friendship keessa achi dhufnee jirra. Kanaafuu mee as keessatti gaa viizaa adda addaa kana nyaachuuf deemna naa fi asiini. Arraan tana wallahi finfinnee kana diimattee hojjaa qabna. Aboo eegana ifa wallahi akkasuma bareeddii obba. Maashaallah gana bareeddii gana sinjee gana oliidha jireenyi finfinnee jireenyi awurooppaa jirumaa finfinnee waan irratti hin qabu finfinnee waan namni si dura jiraatee biizinasa keessa seentee jireenya bareedaa jiraatta. Nama qabaachuu qabde garuu dirqama finfinnee keessaa nama jallaatti si yoo agartee nama maraatta namni si dura jiraachuu qaba. Kanaafuu inshaallah amma warra biraa haduuf namni isaanii nuti lama agarsiisa akkana deema biyya fudhachuu jirra akkasii daawwattoota lammadaa waliin siidaamoo heddummaachuu qabdu magaalaa finfinnee afaan teenyaa miti fudhachuu qabdu keessatti heddummaachuu qabnu moggaarraa dukkaana balachuu sun taane raasatti tujjaaronni oromiyaa keessa jiru tasluufuu qabaa hin jaalatamuu akkana amma gaa hunnoo filmii adda addaa asitti daleena amma akkam jettame magaalaa tanarra akkam ilaaltame wallahi magaalaan maashaallah an duraanuu ganda dura dheene sanuu giseen argu natti tolteetti darankuu giseen magaalaa biyya baadiyyaarraa feete hargeysaa dhaqee Somaalilaandi biitiin immoo bareeddii jeebite lakkaa biyya kana dhufeen beeku silaa amma Ameerikaa dhufe jeetiin badaa'u biyya kana keessa gaafa sanna wallahi finfinneen haalaan namatti tola daawwattoota keenya jireenyi finfinnee haalaan bareedaadha wallahi hanqa Yaman sanaa keessa jiraannee nama gartee gaddisiisa. Inshaallah warri gartee Yamanitti aftanis qotta wallahi finfinnee maatii keenya mustariyaa fi ayyaan dhiifamuun irraa ta'a inshaallah ni dhuftan isinis ni dhufta yeroo gabaabaa keessatti isin malee waan qabnaaf ni dhufta yeroo gabaabaa keessatti nutis gartee biyya tana wal barree qubannee isin yaamna yookaan ammoo miikaa iskiriinaan hundokka yookaan yoo waliin akkasitti dhufne walumaan gartee miikaa lukkaa'anii duwwaa ganda keenya galuurraa rabbaa qabeenya taanee xiqqoo biyyaa wal qabannee gartee biizinasa keessa sesseenne isin yaamna akkasumatti biizinasa kana keessa seenuun beek Yamanii dhufte qofaa miti san booda warri Awurooppaa jirtanii fi warri Kanadaa Ameerikaa fi Awustiraaliyaa fi
biyya adda jirtan hundi nu qabdanii inshallah nutiitu isin qeebalaa Finfinnee keessatti maaliif warruma Ameerikaatiif moo warra Ameerikaatu nu qeebala biyya tana beekan nuutu isaan qubsiisa qabeenya qabanii dhufanii qubachuu qaban biyya tana keessa Finfinneen Oromooti afaaniin jechaa dhaadachaa ooluun faayidaan qabu keessa dhufnee qubannee biizinasa keessatti hojjechuu qabna ammaas wanni nu kakaasee dhufneefis kanuma inshallah gaamee irbaataas nyaanneeti walitti deebinaa abdiin nu eegaa isiniin ani irbaata silaanarraa dhiistanii irra jirtu bakka kana na fidnaanu ni geetta ni gaaboo maali deemsi gamana abdiitti qabee magaalaatti qabee yaa ilaalee magaalaatti qabee laalne mee magaalaa tana laala asiin fuula dura laala bakka kanaa mee an Dubai maqaa isaan farsaniif akkamitti farsu jiranii ajaa'ibatti argina Dubai Finfinnee walla kasi itti qabee restorantii kana tanaafi namni biyya teenya tanarra wal fixa bareedina isii kana laaleeti kadeemu hundi biitii biyya teenya kajoof bareedina biyya teenya kana laaleeti sin daawwachiifna Bizaan biyya tanaa akkamii ka Yemaniin addami? Ka Yemaniin addami? Kun guddaadha. Biyya tanaatiin ture. Ameerikaati. Biza Ameerikaati bas achirraa dhufa. Garuu Itoophiyaa keessatti waan godhamu jecha. Mees qabeemu? Suutaa. Akkam jawab bisa? Wow. Masyaallah. Bizaan ajaa'ibaatu wallah. Duraan gabbataa gaa daranuu gabbachuu teessa saayiba kiyya. Ispoortii watti dalayte malee? Maanta nama leeba. Walii bassoo nyaadda. Bassoo dinnichaa. Mootarri galtee. Hangumaan as jiru jee. Aanyaannu jenne gaa. Aanyaannu illee jechuun aan hin jeenaa. Beelatti waan jiru jecha dhiifamu nu godha. Akkasuma aanyaannu kun keessanii. Akkas gaa daawwattoota keenya isin malee hin qabnu barnuuti isin malee isinis nuti isin jechuudha akkas gaa.